bilbila keessan irraa gaa yeroo si waabalistan haala kanaan maqaa waan isin tuqxan takka haala kanaan gaa sagalee bakkee baasee isin cinqawoo ta'ee bilbila isin tuqxan isin tuqxan lakkoofsa isin tuqxan haala kanaan sagalee ol qabee isin cinqaa jira. Haala kanaan gaa sagalee ol qabee isin cinqaa jira yoo ta'e bilbila keessan keessaa haala kamiin akka isin sirreeffachuu dandeessan yoo feetan haala kanaatti fayyadamuu dandeessu yoo hin barbaanne immoo siitingii isin ofirraa cufuu qabdan takkan siitingii bilbilaa keessaa isin agarsiisa isin jedha namoonni haaraa taatan fooloo gochuudhaan gaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf laakii fi sheer gochuudhaan dhaggeeffadhaa. Bilbila keessan irraa gaa siitingii kana sirreessuudhaaf gaa yoo barbaaddan ofirraa cufuu qabdu jechuudha akkasiin sagalee bakkee baaftee isin hin cinqine jechuudha akkasiin tanii ola taa'uudhaan gaa asirratti aktiviitii bakka jee kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha achirra eega tuqxanii gaa rikoomandi for yuu ka kana yeroo awwala bakka awwala jiru ka tuquran sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Rikoomandii reega tuqxanii gaa asirratti speaker keyboard irra tuqxu jechuudha yookaan immoo tan ofirra yeroo isin tuqxan haala kanaan kan macarashaa kana gaa speaker keyboard kan jedhu kana kan macarashaa jiru yeroo isin off gootan haala kanaan kaammaa sagalee ol qabee yeroo isin waa barreessuudha jettan sagalee ol qabee dubbachaa ture jechuudha. Amma asirratti yeroo waa barreessuu jettan sagaleen hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf awwala immoo yoo isin qubee kaa tuqxan kaa jedhaa yoo isin a tuqxan a jedhaa yoo isin lakkoofsa ja'a tuqxan ja'a isin jedhaa ture jechuudha. Kanaafuu akka inni sagalee ol qabee akkasitti hin rukunne maqaasaa yoo barbaaddan dingataa yoo dhiqqatatti banattan bilbila keessan keessaa gaa activity senuan recommend for you eega sentanii asirratti speaker keyboard ka jedha kana gaa yoo dhiqqata oonii ta'ee jiraate jechuudha ka awwalaa kun haala kanaan ofirraa of gootu jechuudha. Kan nam takka visibility jatti baasuu danda'a garuu asirraa kan isin ilaaltanu speaker keyboard ka jedhu ilaalaatii ofirraa cufaa jira visibility jechuudha kanadha. As keessatti baasuu danda'a kan nam takka bilbilee jechuudha. Kanaaf gaa as keessa ilaaluudhaan ofirraa cufuu dandeessu sinin jedha yoo inni haala kanaan isin qaraate haala kanatti fayyadamaa sinin jedha viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer godhaa sinin jedha akkasumas kana hin beekne yoo jiraatan fooloo na godhaa sinin jedha gaafii qabdan komenteetti barreessaa. Bilbila keessaa gaa waan faayidaa guddaa qabu tokko si barsiisaa jechuudha. Bilbila keessan keessaa gaa waan namni hundi baruu qabu tokko faayidaa guddaa qabu tokko isin agarsiisaa jechuudha. Bakka faayilii kanaa gaa yeroo baay'ee asirratti emmi baadhaa fi gaabaadhaa fi kaabaa kana maal akka ta'e isin agarsiisaa jechuudha. Hiikaa isaatiif akkasuma emmi baan maal akka ta'e kaabaan akkasuma gaabaa ka jedhamu kun maal jechuudha isa jedhu isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan fooloo gochuudhaan gaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer godhaa sinin jedha. Egaa bilbila keessan gaa bakka faayilii kana yeroo baay'ee ni agartu jechuudha. Faayil manaajerii bakka viidiyoodhaa fi awudoon irra sinii taa'u jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf asirratti emmi baa jedha jira ka awwalaa kun jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti emmi baa jedha jira. Asirratti immoo maal jedha jira gaabaa jedha jira jechuudha. Gaabaa ammallee kabiraa maaltu jira ammas gaabaadhaa fi kaabaa jira kan nam tokko jechuudha. Kaabaa amma asirra kaabaan hin jiru gaabaa emmi baa jedha jira kun sadeen jechuudha. Maal akka ta'e isin agarsiisaa jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf gaa bilbila keessan keessaa gaa yeroo takka dookumantii ka jedhu kun yookaan immoo viidiyoo ka jedhu kun jechuudha. Bakka viidiyoo kana fiillafiitii viidiyoo fiillafiitii maaltu jira emmi baatu jira jechuudha. Akkasuma ammallee asirratti maaltu jira audio file bakka jiru fiillafiitii gaabaa jira jechuudha. Audio file yookaan immoo audio muuziqaalaa fi manzuma adda addaa gaabaa jedha jira jechuudha. Gaabaa kun gaa akkasuma emmi baa kuni emmi baa jechuun giddugaleessa jechuudha. Bootaa giddugaleessa image ka jedhu kun footoon giddugaleessa qabatee jira. Ka baay'ee hin taane ka ammallee xiqqaa hin taane giddugaleessa qabatee jira jechuudha. Bootaa app fiillafiitii maaltu jira asirratti appi fiillafiitii gaa gaabaa yookaan immoo gaabaa jedha jira jechuudha. Gaabatee jiru jechuudha. Gaabaa jechuun bootaa guddaa jechuudha karaa gabaabaa. Kanaaf bilbila keessan keessaa gaa kun gaabaan kun yoo baay'een jiraate asirratti maal sin godha yoo gaabaa ka jedhu kun baay'een jiraate bilbila keessan keessaa bilbila keessa saffisaan hin hojjetu appilikeeshinii isin bilbila irraa qabdanu saffisaan isiniif hin dalagu appii kana dhaxxanii appilikeeshinii itti hin fayyadamne bilbila keessaa dileetii gootu jechuudha. Gaabaa kaa xiqqeessuudhaaf gaa kileer cheekii xaraguu kan isin barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu har'a keessan agarsiisee kaabaadhaa fi gaabaa akkasuma kaabaa jechuun bootaa xiqqaa jechuudha. Karaa gabaabaa kan isin agarsiisu jechuudha. Kaabaa jechuun bootaa xiqqaa qabatee jiru jechuudha.